Uftani makan kisahnya juga nama Isra uftani wakayu wada kan itu malah sini ikut merah jalan sama wakayu dibada. Si, jangan digufta ya sifatau. Amin. Durang dursati indum tiga salah fajr tadi wal katani anak tun tadi raji tun tadi wakayu sa tulla kosi kesa nama kase tarne kul tarman aksus. Isa dukkana limiti keessa nama kaasee ija ajaa'ibsiisaa nama agarsiisuuf kadhata galata kaatanii akkanaa miilla keessaniin dhaabadhaa akka keessa walitti buusaa gooftaadhaaf galata fidaa hundumtuu Noora isin eebbisu maqaan koo Jibriil Ahmed Hussein jedhama kana dhufes amantaa musliimaa keessaati akkas jedha Phaawulos Roomee 1:16 irratti ani wangeelatti yeella'eera Ameen Haleluuyaa Wangeli baanne deemni kun wangela tileellaan miti wangela ittiin ol kaanii mul'annu illee galata gooftaadhaaf fudhamannu seenaa waaqayyo naa godhe baay'ee guddaa kana ne dubbadhee fixuu hin danda'u bara 2009 gooftaa fudhee ikkan gooftaa fudhadhee kaasee garuu qormaata guguddootu narratti lafadhe waggaa afuriif baay'een qoran Haleluuyaa qaramuu keenya garuu qoramuu keenya qaramuu dhamalee achi nama baduuf miti Ameen Haleluuyaa mee namni qoramuu koo qaramuu dhadhee galata miti Haleluuyaa kanaafi ikan gooftaa fudhadhee ituu fudhatiin dura suuqiin qaba konkolaachisaa beekamaadha namoonni nafaana karaa dheeraa deemtan jiraachuu dandeessu as keessas magaalaa keessa kan natti fayyadamtan jiraachuu dandeessu garuu gooftaa eeggan fudhadhee kaasee wanti hundumtuu baakite gajjallaa qilee gadi bu'e kunis maaliif akka gooftaa biraa deemuuf Ameen Haleluuyaa wanticha keessan ture gatiitteef anis Ameen garuu gooftaa biraa kan nama hambisu jiru Haleluuyaa inni riqicha cimsa keenyaati ini daandii qajeeluma keenyaati Haleluuyaa qormaata kana keessatti hin jiruuni istiin warri deessanii argitan beektu namni de'ee soome jiraadha isin keessa jiraa namni de'ee soome hanga kanaatti geenye mana keessa waan nyaatamu amma dhibutti Haleluuyaa namni nu dimmatu hin jiru kanaan jirru immoo koronaa keessa mo'ate manaan goodeesse namni walitti deemu ciraa masaa'uu seexan lolirraa fageessite inni qabu akka hojjetee fide isheen arrasee akka hin kaasinetti jecha kunooti nu gidduu jirti akka manaan goo dhugaa baatu sirrii gooftaa Yesuusidha kanaan jirru qorama waan goonu gaafa namni ijoollee isaanii fudhannee mishigii galle manuma keessatti beelli sinuma obeeradha fidi waan jiddu inni gooftaa Yesuus duratti jilkeenfadhe Ameen Haleluuyaa isheen baatu turte asiiti konferansiin akkasii tokko immoo waldaa asxoo kan raajii gubbaarra ture ishee addunyaa kan fedhetu isheen as dhufte ofii ishee jimaatatti hirmattee qidaamee moo naaf feerti bireeshan immoo kiisiidhaan qabu baajaajiidhaan dhufuudhaaf garuu gaafa ishee kana naan jettu ishee achitti gatee mucaa mana kootti guddate jira kan obboleetti ishee kotto iddoo akkasii deemnaa leeke kumsaati ka'een as ga'uun deemaa shannatti furanne Ameen lafa eebba keetti waaqayyo si ariifachiisu jedhe Haleluuyaa ariifadhee dhufe taa'ee galateeffadhee nafa koo anaa galateeffatee saaqatu lallabuudhaaf namichi kee mata duree laatee geetu ka'ee namticha naan kee gaafa ka'u manni duwwaa kiisii duwwaa namichi eeyyee nama waaqayyo sirriima duwwaadhaan jedhe maqaa Yesuusiin baajata gadhiise Haleluuyaa baajati dhokotaa maqaa Yesuusiin siniif akka dhiifamu Haleluuyaa booddeen itti deebi'a sakana raajiin immoo harkaa fuudhaniitu ka'ii naan jedhanti ka'een jira
manjafaqaadi maqaa musliimaa kiisii kee keessa jiru baasii naan jenna sinuma wutti kana cifadhaan fidee dhufe elaa kunootii jedhe ittiin taliittu immoo inni waluun beeku dhugaata jiraataatiin beekuun fuula isaanis gaafa fuudhetti agarsiisu maqaa Yesuus Kiristoosiin hojiitti si deebiseera jedhan haleluuyaa barbaadee san dhabe barbaadamuutu immoo jira ameen waggaa meeqa hojii kana qabdanii teessan waggaa afuriif waggaa afur guutuu hojii kanarraa dhaabbattanii hojii kana argatiin turtan munuma isaa waan tokko namni yoo ameenatti gadi si jiru dur makiina tokkorra makiina tokkotti na waamu amma garuu achi buutee koo dhibama faayina koo dhokate mul'achuu kootu bati utuu kanaa jiru raajii kanatti dubbatanii ameen jedhee fudhadhe raajiin aflatti deebi'anii miilla kee kanarraa iddoo shan iddoo hodhamen argaa naan jedhan eeyyee sirriidhaa jiraa jedhe haleluuyaa jiraa jedhe mabraatii ishee kana hattuun inatti dheedhi anaa deebisuuf ka'u mana keessaa shoortii godhe abidda korniisii keessaa gadi yaasa fiigaan dhaamsadee mana haadha koo ture qotaanii yommuu achi fiigu qorqorroon immoo namutti lafee koo ija kootiin hin arge lafee as keessa jiru jecha yeroo sana fiigaa dhaqee sanatti akkabame miilluma sanaan deebi'een gala miilla kanaan immoo lafa taa'uu hin danda'u shintimeetii gaafan taa'u durseen kana qabadha qassade taa'een miilla koo kanarra taa'een isa kana jilgeeffadhee shintimeetii ba'a sababiin isaas maaliif miilla koo banee akkan hojjedhee buluu hin dandeenyee fi seexanni miilla dhahiiti haleluuyaa gooftaan immoo yeroo sana eege ameen haleluuyaa isaanoo fayyina keetti deebiseera jedhaniitu faarsaan faarfatan anis duukaa godhee faarfadha utumaan faarfachaa jiru ofirraa dhabe dhukkuba sana ameen haleluuyaa dhukkuba sana ofirraa dhabe ennaan isa akkuma isaa kanaan sikee anoo fayyina katamaan naa ta'ee jedhe maal argatte ennaan isa sira miilli godha dhukkubu naa fayyee jedhe istimeen akka agarsiise taa'ee ka'ee itti agarsiise haleluuyaa achumaan ammarraatti kunoo dhugaa ba'een gane gaafachuma nagaa koo jira nagaa gadhamas fayyaa guutuu taatanii jechuudha sabni waaqayyo ammayyuu akka keessa walitti buusaa gooftaadhaaf galata fidaa haleluuyaa galateeffannee immoo gadi baanee mana gubbaatti dhufee naannoo kanan ga'e miseejiin tokko xiqqoo itti dhaabate maalidha kunneen isaa gadi dhaabe sila birrii shan jiru amma birrii kuma ja'a ameen waggaadhumaa gadi baatanii birrii shan kan boorsaa keessaan bokkii keessan irra simbirra birrii kuma ja'a sinii gale eeyyee sumunii tokko jiru gadi beennaan kolfe kolfa addaa tokko kolfeennaan laftichi ba'aa tokko gadagalee ni ilaala maal taatee naan jenna amma natti raajame amma moo birrii naa galee jedhe meeqa keessaa naa galtaree ennaan nabeetti yoo ta'e mana koo kottuu waan asii godhu qabaa jedhe haleluuyaa bulee mana koo dhufe anis waan waaqayyo naa godheerraa tun ta'e waan keessa koo buleerraa waa godhe gaggeessa ameen haleluuyaa achumaan immoo gadi ba'ee afaan koo sila beeluma booyyuu nama rakkootti madduunaa laatte malee ittiin laanne gatiittee waan gaafadhu qabu gadi ba'ee nama kanaan dura makiinaa kee dhoofu nagaa bakka of danda'eera suuqii banadheera mana nyaataa qaba mana koo keessa jedhee waldaa kudhan dhaqaa jedheen dhiisee gale makiinaa namticha gaafa keessa koo buluu namtichatti hin wal gargaaruma sana jecha maaf lafa jira maaf makiinaa naan barbaaddu jedhe kottu gara mana biraa haleluuyaa gara mana naqee piikaappii waa fakkaatu tokko fuudhee itti laate waggaa furii hojii sana kan dhaabanii kan turtanii gaafuma namni waaqayyo sagalee kana isinii baasan akkuma galtanii silkii daawwattanii namni sun deebisee si waamee jechuudha eeyyee inni immoo na waamee piikaappii tokko irratti laate piikaappicha immoo ji'a lamaaf hin oofe ji'a lamaa sana gidduu immoo ganama yoona ba'uu fedhee arjoon nagalee arjoo ka'u makiinaa ture didida ofirra naannessee garaajii fida guyyaa nama sadii torbee tokko lama chiteessi jarri immoo na waamanii waa mashaayyuu natti laatan yeroo bakka isin eeggatan bichaa birrii balama sadii haalatanii na gashu kunis qormaata kan biraatti taate utuman deemu garaaji sana jechisiu yommuu dhaqu immoo obboleessi tokko na faana deddeebi'a kanaan dura baakkoo faana deema
Isang garaajitti argee maal iji dhuftee dheen gaafadhe. Ennaan konkolaataa kanan bitadhee. Maqaa Yesuus yaan sagalee qaba makiinaan kun kan goota dhuma toofaa jedhee. Dhugaadha. Amannaan waan hin dhumtuun ta'a. Amma toofa makiinaa kanaa kan biraa mitii jedhee. Ishennee silkii wal jijjiirree wal biraa deemu. Guyyaadhaa bulee kottu makiinicha qabadhu jedhe. Ameen. Qulfiin piikaappis ni agarti, qulfiin minibaasis ni agarti, isa qabuuf. Kan isa tokko dhibame har'a immoo lamaan dhufe. Ameen. Haleluuyaa. Dachaadha gooftaan gaafa nama eebbisu jechuu gooti. Isin keessa turtan kanaaf garuu haaraadha. Garuu ija gootiin hin argeessu seettan kana. Ameen. Ijaan arguu waan tokko. Kana galgala nan ciise galgala muluu mataa ba'uu natti ta'e. Inni kun isa waa beelatti laateedha. Inni kun immoo isa eebbi goora jiruudha. Kam oofu yaa Waaqayyo. Ati adda naa baasii jedhee. Galgala sa'aatii sadii kaasee amma sa'aatii saddeetitti mataa dhukkubbiidhaan hin dabarsu sa'aatii amma kana. Gaafa naa qabu nama tokkotti namoole mataa ba'uu natti ta'e galeessa waan jiru har'a immoo lama ta'ee dhufe. Maal naa wayyaa hin jedheen ishee booda naa eebbi keenaa. Haleluuyaa. Galanni gooftaa Yesuusiif. Abbaan makiinaa sana booddee lammaffaa kana waldaa kana dhufa tajaajila. Beektuun surraa Amaanu'el jedhama. Hanga yoonaatti jechaadha guyyaa tokko makiinaan isaa garaa jedhabattee beektu. Ameen. Galiikkoos gargachitee. Haleluuyaa. Karaa hundumaatiin eebbifamtanii jechuudha. Karaa hundumaa. Erga gaafa namni Waaqayyo isinii kadhateetii hojii waggaa afur guutuu dhabdanii turtanii hojiin argattanii filannoodhaanii miidhamaa dhanna keessan irra jiru sana hundumaatti illee fayyadanii nagaa guutuun mana keessaniif ta'e jechuudha. Waan heddumtuu nagaa. Sabni Waaqayyo kana dhageessan akka keessa walitti buusaa gooftaadhaaf galatanidha. Gooftaan isin eebbisu isa isin gargaaree isin fayyise biraan gooftaa keessa biraan hafinaa noora mee kanaaf ammayyuu akka keessa walitti buusaa gooftaadhaaf galatanidha.